جيفت بدي وعلى الأنبياء كرام الرشدي سينا يوسف كيسا قرصا قدا جرا حمس كانوا بولا يا لما تارا نمر راقافة حكمة ما جرا حمس راقاف قرصا مولتا كسارا eegan tana hisdii jara obbolaarraa sababa abbaan isaa isa jaallaturra ka'e hisdiin deemee jechisiise jira sababa jaalalaa isaatiin badaa jira jallina mul'ataa keessa lixee jira sababa caalchiseef lamman jiraanurraa yoo inni jiraateef azaaba galaaraa kottaasaa ajjeefnee dhabamsiifna bira waliin mari'atanii ta'anii jarrundee wa'ala lambiyaa'e kiraamin rushadii yookaan ardeerraa fageenya geessine bakka lamuu beekee inni hin deebine isa arguu dhabnaan qurxiin sirraani toobatanii garaa rabbii deebi'anii kanarratti hundi walumaa galanii hin ajjeefna jechuu eegi murteessanii jedhaan tokko jedhee jiraan maranni mujaahidtu jedhee maqaansaa shamuuni dhuman ajjeeftanuu yuusuf hin jedheeni bowwaa buusaa bowwaa nu hin qanqotanii bisaan barbaadu daa'imallee yoo dhufanii argatanii fuuchuun gaariidhaan duyni hojjennaan akkanaa yaadni biraa badii wa'ala lambiyaa'e kiraamin rushadii kanarratti eegi hundi hundaanii kottaa babbaa biraa dhaqnagaa jedhanii wal gahanii fuulaa isaaniirra fedhanii yaa ababbaa maaliif isin nu namanne yaa abbaa kan keenya maaliif nu namanne nu Yuusuf obbolaa ta'uu hin beektanii nu isa gorsitu kabaju akkaanii itaanaaf dhugaatti wamaa nu hin shakkini nu wajjin bor ergii bakka busaahonni dheedduu waliin dhaqne taphanna jedhanii nu hariitu eegaa akka inni rakkanne jennaan Yaaquub jedhee maaloo hin beektanii na biraan ni deemnaan akka hin obsine akkaan yaadda'uu sinoo hin beektanii kanarratti sammuunan sodaadha'anii diqqoo yayyiinna duraa nyaatti jedheetanii isan jaallattanuu irraa dagattanii baraa kanaafanii naa beekaa muraadii wa'ala lambiyaa'e kiraamin rushadii jennaan jedhaniini yaa babbaattamitti nu kanaarii biraa yayyiin isa nyaatti nu keessaa yahuuzaa shamuun fa argiti roobeel faatu jira nutteessaa sadeemti gaafas gaa nu banne khasarre dhumatti jennaan laphee baataa dhibamaa keessatti yaa rabbi naa eegisitu abdii kooti jedhaatti kenninaan kan badaarkaa fuute Aishakaa wajjiniin eegii karaa buute ijji abbaa xinnoo achirraa fagaate arrabsaa kabalaa kishnaatti baay'ifte meerre urjiin kudhaa tokko ati argite aduun ji'aa wajjin sujuuda sii buuti jedhaa walgaanii geessanii biiriitti jubbiin abinuuhii jedhama asliitti darbatanii eegii buusanii jarrundee wa'ala lambiyaa'e kiraamin rushadii وحيت قولي الله الرحمن إن سرمتاتي وما يديني سيچ نجاباتا اندمت بلاني سيچ وبولانك اندمت إساني وان سيت وجتان اتمودافني سموسي سيكي جري ركتني وانياتا نبني ست هاجمني كان صداتا رنو بدي ستومني sita ummo jirri kawaa tokkon beekne jedhee irraa himnaan qalbiin isaa sakkane guddoo marakkane ashakee gammade wa'ala lambiyaa'e kiraamin rushadii waahi jara obbolaa dubbanna deebine wal gahanii eegii biiriisa buusanii sila uffatarraa baasanii turanii eegan tanaa gara uffataa dhufanii reettii keessaa tokko ilmoo gorra'anii dhiiga sana huccuu isaatti diddibanii boohaa gara abbaa kurreedhaan dhufanii yeroo waqtaa ishaa kanaa moonsobanii boohicha vaalimaa sanaan sossobanii meeqaatama jiru jarri vaalimoonni kan boo'anu dirqiin ija ofii cuunfanii jarri obbolaa Yuusuf dukkanaffatanii dhibeen malee sobaan boohuudha jedhanii booha abbaatti dhufanii mee ilaalaa gudii wa'ala lambiyaa'e kiraamin rushadii dhufanii abbabbaa salphannee fokkifne diqqoo taphachuudha walii wajjin fiigne Yuusufin yochuu biratti sadiifne utuu fiignuu xinnoo eegirraa fagaanne
Yayyin qabdee nyaattee inuma salphanne atillee namantu waan sitti dubbanne yoo attam haqiiqaa dhugaatitti haasofne hin jenne malee immoo dura balleessine isaati seetu dura si sobsiifne yayyin na duraa nyaatti jennaan sirkaa ganne hundi keenya waasii taane sirkaa fuune uzrii qabdaatii kanaaf nu namanne jedhaatti dhufanii huccuu gabbaasanii dhiiga sobaa abbaasaa fuuldura qabanii akkase anuudhaaf yayyin nyaatte qabdee waan alambiyaa kiraamin rushadii offannisaa fayyaa waa tokkon tarsaane jedhiserraan fatte harkaan hun tarsaafne rabbi erginaan samii malaayikaan dhufanii Yusuf hin nyaatamne Yaaquubitti himanii eegasumaa isa jibbaa hin beekani sababaan jaalluuf isa hassadanii hunda jaraa caalaa kanumaaf jibbanii kanaaf mucaa kan koo geessanii gatanii maaloo ilmoo kan koo yayyin numa nyaanne kanaaf ayaan himee jedhee jecha isaanii dhala lapheen keessan dhale natti himtanii malee dhugaa miti jechi keessan kuni amrii kanaa obsuun gaariidha yaqiini rabbina gargaarii nan obsa jedhanii jedhana hin sobduu soba ibsitanii waa Yusufi ta'een beektu isin hundee waan alambiyaa kiraamin rushadii rahmata buus rabbii على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشدي رحمة بوس ربي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشدي Eegi hundi jira isa bi'irii buuse wama hin godhamin dhufe hundo deesse naggaadhonni deemaa dhufte achi geesse shaamirraa deebi'aa daarii sana teesse tokko jira keessaa nama tokko kaase gara biirii dhaquu itti mallateesse gara biirii dhaqee baaldii itti buuse funyootti jirtutti Yuusuf of rarraase baaldii duukaa dhufe namichi ol baase alargu Yuusufiin gammachuu bookkise yaa gammachuu jedhee mucaa agarsiise argaa obboloonni obbolummaa dhokse wama gurguramu Yuusufiin taasise kun garbicha keenya dikkaanu rakkise bannaan barbaadaarraa Yuusufis of dhokse yoo an obboleessaa jennaan na dhageesse na ajjeesuu jedhe hinxinni of dhokse rabbi moo beekaadha nama hojii balleesse kan karaa gadhiise hojjetu waan badii waan alambiyaa kiraamin rushadii achiin namtichichi baaldiidhaan baafate jara obbolaarraa horii hidduudhaan bitate dirhama lakkoofsiisii kan beekamte akkabnuma soodii lakkaa'ee himetti digdama kan Isaaq waa xinnoo dabalti jarra obbolaa dantaa hin qaban horiifti kanaaf xiqqeessanii baasanii kanatti silaan gurguranuu dhumuma akkanatti deebi'uun himataa dhibeessa mudate isa nu rukutaa buufne faa bi'iriitti kanaaf gurguranii gatii rakasatti dirhama lama lama qooddatanii gudii waan alambiyaa kiraamin rushadii rahmata buus rabbii على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشدي رحمة بوس ربي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشدي inni bitate kun geesse misratti mootii maqaan isaa Qixfiir jedhamutti gurgurraan bitate jedhe jaartii isaatti bareechii kabajii bal'isi jiruutti bakka taa'umsa isaa tolchika gaariitti nu fayyaduun isaan mala fuulduratti hin kajeelle rabbiin nu gochuu kanatti yookaan nuuf taasisaa ilmoo kadhalleetti gatii ilmoon qabneef dubbate kanatti akkuma mootichi isaa laaffisetti wama ardii keessaa isaa mirgeessuutti ammas si barsiifne hiikaa manaamaati isa ibseen jidha waan haasaa itaate rabbi mohataadha amrii hundarratti hin jenne malee moo warra lapheen onte nama keessaa warra kufriinsa mudate hin beektu kanatti jijaraan mugdii waan alambiyaa kiraamin rushadii rahmata buus rabbii على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشدي رحمة بوس ربي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشدي يوسف لقه يروج بين يسا كنين فيك ما دافا موان بكم سا وقافر تما جنيان مرينسا
Kan kudha shan kan digdama jedhee faa odeessaa laakiin afurtamaa jira daliilisa. Suuraa ahqaaf laalaa kudha shanaa yaansaa rabbi kanansiisee taasise ergamaasaa waadanuu tolee fi baasa cinqii keessa. Akkuma Yuusufi tole garboota isaa isatti hirkatee baasa cinqii keessa warra toltu hojjetee hunduma badhaasa. Yaa gamnaa daneessi khayri ofitti fidii waan alambiyaa kiraami rushadii. Ala inni ga'u qaallittiin hawwite isiin inni manaasii taa'e cinqamte ofirra isaa hawwite qunnamti. Balbala tokkorraa qabdee madumaatti utuu cuftuu fittee booda fitti yaamte ansii wal ga'uun fedhee jettee dirqamsiifte jennaan Yuusuf rabbii ofitti majeenfate niititti ajjeesuu jedhee immoo sodaate. Yaa qaallitti jedhee ammootti dubbate barjaarsi kee ana horiidhaan bitate ammoo kana biraan ulfeeffate naa kabaji jedhee ahdiisi galfate. Ani immoo kanarraa darbee samiidhuutti anitti roorrise isa xiqqeessuutti isa khayyaneesitti qunnamtii gochuutti na waamta akkana hojii zaalimaatti rabbi hin of oolchuu nama akkana goote. Kan ibiddaa taati guggubatte fardii waan alambiyaa kiraami rushadii. Keessumaan dhugaatti Yuusufin hawwite Yuusufis isiirraa of eeguu kutate sinnisuusiin jennaan ajjechaan iyyate. Rabbis isa eegee sharrirraa tikfate rabbi akkuma kana nama isa sodaate. Rabbi kanaaf himee qur'aanaan dubbate sharri jaartii mootii Yuusufitti feete isarraa deebifnee gaarummaa isaatiif. Garboota koo keessaa qulqulluu namaati Yuusufin akkana ajajee ulfeeffate sadarkaa argatee guutate muraadii waan alambiyaa kiraami rushadii. Ajjechaa sodaatee gara balbalaatti alanni baqatu jalaa hundi banamte. Duuba isaarra fiigdee geessee qaqqabatte huccuu duuba isaa gubbaarraa qabatte inni siirraa fiigaa ofitti harkifte. Huccuu Yuusuf duuba gubbaarraa tarsaafte balbalarraa mootii jaartiinsa argite akka waan qophoofte jirtuutti haasofte Yuusufin bukkeessaa bira gad darbite jaarsa ofiitiin jette namni jaartii keetti. Zinaa gochuu yaade hidhaatirraa malti rukutaa laalessa ammoo barbaachifte jettee murteessite mee ilaalaa gudii waan alambiyaa kiraami rushadii. Ofiif isa hawwite isatti deebifte of qulqulluu goote isa xureessite kanaaf haasaa isii ofirraa qolate. Isiitu na hawwee lubbuma ofiitti rakkoon isii qabnaan akkana dubbatte yeroo haajaa haqaa ifa galtuu taate dubbannaan ragaasaa sabiyyiin taate. Akkam nu abbaasii jedhee fassaretti sabiyyii kanootu baatamtu harkatti ilmoo abbeerasii kan yoo dhalate meelaala huccuusaa yoo fuuldura taate isiin dhugaa himte inni sobuusaati. Otoo isiin didduu tarsaasee irratti yoo dudduubaan ta'eef dhugaan kan isaati. Otoo inni baqatu qabdeeti tarsaafte otoo inni baqatu duraata tarsaafte. Yenna ilaalamu mul'ata daadii waan alambiyaa kiraami rushadii. Dudduubaan tarsa'ee ifaadha mul'ate isiin sobduu ta'uu mootichi hubate warra isaanii biraa niitii tokko jirti. Jaruma lamaanuu mootichi komate malli keessaa najaa kan haqa dagate silumaa sharrummaan isin bira guute. Jabduudha mul'ate humti nadhee taate lamman jiraa eegii komate raawwate yaa Yuusuf haqiiqaan ifatti mul'ate. Dhiisirraa deebiin dubbatinumatti jedhee giisa dhawwee deebi'ee isiitti yaa Zuleekha jedhee ni maqaasiiti dilii godhatte taatoo baddu sirriitti. Badii guddaa humtee isa xureessite waan ofiin iyyatte keessa isa irratti barnama xureessuun badaa caalaa badii waan alambiyaa kiraami rushadii. Duuba warreen isii biyya keessa guute gennoota gurguddoo nama shantu jirti shananuu jaartolii bulchaa magaalaati. Kan taan Zuleykaan hin maraatte jette jaartii mootii taa garbicha niyyatte otuman taaneyyuu garbicha dhumatti baamanaa qabaata maaliif kana taate hojiin hin akkanaa fokkina mul'ate. Hojii iddoo isii malee raawwatamte jettee murtee goote gennootawwan hundi waan alambiyaa kiraami rushadii.
رحمة بوس ربي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشد رحمة بوس ربي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشد بودا أودو كنا زليخان نجيسه جنون شننو والوامتي والجيسه سيايا باجرتي ورين كيفوكيسه غربيچ چگيفتي أكنا وسواسه يوسف الرعيبين كامون سيارسه إنو ننيّن مافجدو وسواسي جتة تيرگيته وامتي هندايسي gennoota kan biraas waamte danuu isii turunjiidhaaf billa ammoota umsasi wambarii kan hirkoo qabu hundaa keesse eegi hundi jaraa dhufteerra teesse hunda jaraatti hirtee billaaf turunjiisi booda yuusufitti caaltuu offatasi ofiftee gad waamte gara gennootasi jennatti gad ba'u qalbiin hundaa badee waala lambiyaa'i kiraamin rushadii على إسار جنو قدورا نهاني أكرموتا إن الفيفتني أتملا لنو دد بجساني لكسا كنا ما إن جنو جدني سجراء في استسوالالني ترنجي مرارو إسدقتني إن نركابو هركاو بجرني قبيتي هركاو في الراققتني إسان نچچته بو إلا لنه إساديقني يا أسوا تكو يادنه مداهون سي تكو جرتين بكمنه هندي وليلالا ولين دبتني ربين كاكتني كنا مران تانه يوتا اسم ملائكة جرى الفيفمنه الراتا ملي أمرين كن انتانه حديثة كيستيس رسولي مني غافة إسرانا ديم مجدني دبر فتان أرقي نبي يوسفيني yennan arguu isaa kennamte bareedina adam cinaa argatanii fuulli isaanii akka ji'aati bareeddi waala lambiyaa'i kiraamin rushadii eegi kennoota waan akkana of goote hunduma jiraatiin Zuleykaan hin jette inni nan hawwine natu san iyyate jennaan ana lolee ofirraa ariyate eegi kana jette hunda jiraatti himte anillee saqabeen kamisiirraa kute isin ayyabaa maaltu sin mudate jennaan isaa arguun harka sin ciccirte harka keessan mirgaa bitaa billaan kute keessan immoo koorraa aqliitu adeemte na argaagaa kunoo dhibee na mudate kan hundumti kan kee duraan na hamatte Yuusufin isanaa wajjin hin komatte inni qulqulluudhaanuma niyyate narraa qollifate didee akkanatti ana dhamaa saaraa naa lolaasin hundi waala lambiyaa'i kiraamin rushadii waan ani tajajuu dinnaan badiisaati ifa kana keessa hin deemu siichitti hin hidhama qurxii mana dukkanaatti eegi ulfina jibbee dideenaan muggute lamuun xinneeffamaa salbachuu isaati yookaan anaa gorsaa jettee jiratti himte jettee siin himannaan gennoonni hundumti yaa Yuusuf maaf diddee waan giiftiin sitti himte giiftiin buluun sitti dirqama itaate jiraachuu hin beektu maaf isaan mokkorte jennaan didee inni qaceena biyyooti gatii ta'eef harkaa ofii oliyyate دعائي قدتين كقب سمدي وعلى الأنبياء كرام الرشدي هداستك كيف موس وما إن سودان كان إني سودات يا سيمي ماني أنسل بچو كوتي أمري سيقوناني جدد يكم يادون سكمناني وانسين يادر ربي يا رحماني هدادنا وياتنا انكتني يوتنا الراندوين مؤتسيني isin namu annaan salbaddeeraanii yootinan gargaarin kurtiina dabsanii dabnaan tinnaadhaa adraanan gatini angiroo sin qabu yootinan cimsine jira wallaalota irraanan godhini jedhee qalbii cabdeen kadhate rabbiini mataa qaqqabate keessumaaf duubaani booheegii kadhate qalbiinsaa kan cabde waala lambiyaa'i kiraamin rushadii رحمة بوس ربي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشدي irraa taqabbalee gooftaan isa uume isarraa deebise sharri isa qunname kan gennoonni hedduun isa walii falme amri isii diduun jechuun isaa dhaame irraa hunda deebise samiicun aliimi ilaala yaa namaa dubbii kana cimee dardara reefgaa waammattee kunoome qaamni qullaan eegii agarsiifame
eegididee sarkaan gahamee qabamee micciiree kaabaan handhuubaan harkifame naa wajjiniin ciiftaa hin deemtu jedhame offanni irratti harkaan baqaqfame duuba qabsoo kanaa baraan assarame booda qabsoo kanaa baraan assarame nabiyyoota duukaa deemanuu dhaame suuratul an'aam.